Ashama ijoollee akkam jirtu nageenyi badhaadha jirtu kun qophii sirna gadaati. Qophii sirna gadaa torbee kanaatiin ammoo lafa heerri Oromoo eegatumamee booda odaalee shananiif asii raabsamaa ture odaa diniq roobaa yookaanis odaa roobaa jirra. Odaa roobaa jechuun bakka sirni qoraa murtii Oromiyaa yeroo fiixee irra ture gaaf tokkoomee miiloo waliigalaa itti murateedha. Ijoollee seerota asitti tumamee ititee keessa mudhii cite keessa keeyyata gurguddaa keeyyata 1759 odama roobatti ititee mudhii cite. Bara 1420 hanga 1522tti haaromsi sirna gadaa madda walaabuu fi odaa roobatti adeemsifamaa ture. Heerri akkamiin haaromsame? Seerri akkamiin tumame? OBN Gaammee barsiiftuu ijoollee chaanaalii seena qabeessa OBN Gaammee irratti argata.